qeensi itti kaayama ilkeen ni kaayama rifeensi ni kaayama khun ni kaayama khun ni kaayama qado ilaasii baaqana gowwaan ta'in namumti guyyaa ati ijaan garte kun galgala qeensa baasee arabeeza irra kaaya ilkee fuudhee kaaya kana fuudhee kaaya kana fuudhee kaaya san fuudhee kaaya maali namni kun jinni moo nama amma jinni ya Ramadan Karim warra barana khabare hegare isiniif haa godhu nuuf haa godhu isiniin jaa Ramadan kun ka gammachuu ka ibaadaa ka milkii ka waan barbaaddan hunda keessatti harkattan isin haa godhu waliin nuuf haa godhu isiniin jecha arraan tana godina argee baha aanaa garsa Arada gola balina keessa jira kunoo gaara xarafa irra jira gaaruma mul'ata jee daawunoo gaara mul'ata waluma jira gaara sammana namaati bareedaa nachiisa mana gaala akkasi jira Oromiyaa keessa deemnee daawwachuu jira visit Oromiyaan ambaasaadara na godhachuu qabdan siima dhaggeeffadhu namni isin gowwoomsan hin jiru nama tokko xarafa laaltanii yoo gowwoomsitan malee ana afaan gowwoomsuu dandeessan namni deemu kun arte yoo jenni mala qeensi itti kaayama ilkeen ni kaayama rifeensi ni kaayama khun ni kaayama khun ni kaayama qado ilaasii baaqana gowwaan ta'in namumti guyyaa ati ijaan garte kun galgala qeensa baasee arabeeza irra kaaya ilkee fuudhee kaaya kana fuudhee kaaya kana fuudhee kaaya san fuudhee kaaya maali namni kun jinni moo nama amma jinni amma jinni jettanii moo nama jettanii jira hadara namni ganaa fuudhuu deemtan rabbi isin haasattaru dubbiin akka jirtu gajello namni haati guyyaa ala garte kanaabe gabaabdutti wanni hundi bayee kaayama ni uffatama ni kaayama shariyaa islaamaa keessatti wanni kun haraama qulqullu dhorkan keessaa'u gashii nugga keessa jiru nama gowwoomsuun namni rifeensa qabne akka qabu fakkaatuun namni ilkee hin qabne ilkee adii qabu fakkaatuun namni wani gariin jiru taatu garuu garaafi artificial namni hogga akka ilaale maasha Allah itti fakkaata maasha Allah miti artificial hin gowwoomin namni akka rabbiin isa uumetti jirurra namni bareedaan jiru akka rabbiin isa uumetti tanaaf shari'aan islaamaa rifeensa maxxansan nyaara qal'isan irgoo ilkee tolchan habiroo dhiisuu funyaan dheeressuu funyaan gabaabsuu kuni waan faallaa shari'aa rabbiiti fuula tolfatuu namni fuula tolchaaban namni fuulli kun naan taane fuula akka abaluu kana naa godhaa jee kiyya kun hin taane jee fuula tolchaaban daangaa dabree beek hedduu daangaa dabre waan rabbiin sii kenne jaaladhu ati nama bareedaadha nama heddurra bareedaadhaati rifeensallee nama heddurra qabdaa beek ka rabbiin ittiin uumilillee ni jiraa beek heddurra caalta namni fokkataan ummata kiyya keessa ni jiru lammiin kiyya fokkataan ni qabduu beek min ajmali umami afriiqiyaa janiin kitaabni taarikaa irra bareedaa ummata afrikaati jedha nama hedduu bareechinee beek nama fokkataa hedduu bareechine dubra keenya fuudhee ilmaan horee bareede namni hedduu fokkataa ni qabdu dhuga siimaa beek gosa hedduu bareechine katabi taarika garai hubad bareednee uumamne dubri keenya hundi bareeda fokkataan qabu waan magaalaa bitaniin akka ufin cinqine isinis waan magaalaa bitaniin ufin cinqina manni itti tolfamee barhaarawatti dukkaanni tarreetti seenee namni uf tolcha eessa abbaa keetii tolchite ati boruchuma jirta maallaqa israafan godhin bareeddee jirta normaal waan rabbiin keenya nuu uume dibadhu fayyadadhu qaama fayyaan duniyaa irraa deemi qaami namaa ciramee dhumee
كانسر قاما نما أدي أتي أجر تخنا الرجودان وكوبا إسام ميله كانسر خلقوت كانسر جوبا سببا مال سببا وانو مجيودي بكرة gurraachi kiyya nagumaan ori'ee yaa'uunolal hanga balaa san jalaa ba'e kiimikaala balaa san jalaa ba'e nagayaan deemu jira amma eegalee jira amma namni jee gurraachi kun wahuma fedha yoo godhan ni diimata maal jedhan ni diimatanii amma isin yoo waan fedha isin godhan nama adiini taatanii hin taatu gurraacha si uume gurraachaati gurraachummaa kanatti bareeda nama hedduu ufin diimeysa jee uf saaxilee beek aduu tana keessa daqiiqaa takkachi ba'uu hin danda'u halloo rabbiin uume firraa kaase as keessa dhaabbatu daqiiqaa takka dhukkubni dhufu hundi bakka sadi dafee assara gogaan keenya kuni waan laafuu tiisu jira seete ati gogaan kun makalaakaa meeqa qaba gogaan fuulaa kun kana dubartii wayin oliiga faalaa oolte waan rabbiin uume kana hoggaa huqqiftu فالله برودها في النيسة كان أرجني فول رافجال خلاص جنا أكيد قوتهم جد جنا أما ندوي سي مدة نمني ناسي ما دقيفن نمني وانا كراد الأف بوجولة نأرجي جه ندوي سي جه دي بيدو نبادي بودا ونه قولي نبادي وما نبادي ندوي سي مدة هدوم بخابه نما منامها حاسوسيتين فكاتين akka rabbiin uume deemna shari'aan teenya waan khayrii nuu qabu nuu filti waan sharrii irraa nu dhorkite wanni shari'aan irraa nu dhorkite hundi duniyatti illee diinitti illee waan kasaaraati wanni shari'aan itti nu ajjaje duniyatti illee diinitti illee waan milkiiti nu miidhuufi mi duubatti nu hambisuufi mi dura deemurraa qaa khalloo ofirraa guncaasuun dura deemurraa dammaqa moo baaraka baaraga muda maqaan siin jee baaraga akkasitti rifeensa waa'een kun eega dhufe namuu gurra dhaga'uu qaba jechuuf eega bakka kana keessa dhufe namni dhaga'uu qaba dubra keenya hunda kanan guddif waan arganiin fuula uf balleessuu irraa dhorka rifeensi rabbiin kenneef kun tamaam jaalannee jira rifeensa dubra keenyaa kana ta'ee nuu ta'ee jira wanni uf cinqanii rabbi mana jaartiin qabne nu geessin jaartiin kaan qabne bira nu geessin jaartii baarreen qabne yaa rabbi nu garsiisin baarree qooshaan qabne yaa rabbi nu garsiisin qooshaa bara kaan qabne yaa rabbi nu garsiisin yaa rabbi sireerran nu baaftee firaasharran nu buusin firaasharraa nu kaaftee seelanarran nu buusin seelanarraa nu kaaftee yaa rabbi lafan nu buusin gobeensin dhaluu bishingaa keenyan dhageessisin harreen hin elmamtuu loon keenyan dhageessisin gogorriin gaara galtii lukkuu teenyan dhageessisin kuruphoon takka dhalteen masheentii re'ee teenyan dhageessisin titiichin deemuu kanniisa keenyan dhageessisin gaangeen hin dhaltuu harree teenyan dhageessisin ilma qaalii haadha abbaan goonees nun garsiisin jaartii qaalii jaarsaan goonees nun garsiisin du'aayii arra mana Mustafaa Harawwee teenyee goone tanaatuun qeebalamin yaa rabbi adawwii teenyan dhageessisin